Tana qofaa miti. Osoo isin jirtaniiti Oromiyaa keessa buqqaatiin duuti ukkaamamuun geggeeffamaa jirti jechuudha. Kun hundi isiniitu aangootti qaba. Kun hundi deemee maali wal qabata? Dhabamuu nageenyaati wal qabata. Dhabamuu nageenyaa sanii pirezidaantii yaamtanii ka qorachuu danda'u isini. Caffee Oromiyaati jechuudha. Ka pirezidaantii yaamee qorachuu danda'u. Ka pirezidaantii aangorraa rarraasuu danda'u afyaa'ii Oromiyaa caffee Oromiyaati jechuudha. Waan bakka namni isin buufateef yoom bakka bu'ummaa uummataa calaqqiftan. Isin bakka bu'uu uummataati moo bakka buutota hattootaati? Taayyee dandaarratti isin laallaa jechuudha. Yoo isaan yaamanii taayyee dandaarraa kan gartee mirga himatamuu dhabuu isin kaasisisan taate. Amma silaa gaafattanii jirtanii bakka bu'aa miseensi caffee maaliif hidhama jettanii gaafii kaaftanii ni beeytanii. Wanni taayyee irratti geggeeffame siifis dhufuuf teessi yor. Sitti hin fakkaatin. Siifiif dhufuuf teessi. Feetu caljii miila isaanii dhiqi. Feetu waan feeti ta'e takka dalagarraa ari'aniiti akka fa'aa maatii taayyee ala gayyaa sanitti gassiyaasan si galee. Takka ammoo yoo ati mirga kiyyaan gaafadha jette akkuma taayyee ukkaamsanis ukkaamsuu ta'anii jechuudha. Ifiijii na dhugii jee jandadhaan siifin dawaa qaba. Caffee Oromiyaa ifiija'aati si galee. Ifiija'aati ummata keessaniif dhaabbadha. Ummata bakka buune jettanii dhaadattanii kanaaf dhaabbadha. Tana eegaan hangana je OBN ittiin dabra. OBN halee isa waan seenaa dalaydan gaazexanyoonni hangi tokko. Isin yaamaniiti dookimantarii taayyerra dalagaa jedhanii jalaa diddanii jechuudha. Baga jalaa diddan. Maqaa keessan eeggachuuf jalaa diddan. Silaa'u dookimantarii feetan dalaydan. Feetan dhiiftan ummanni Oromoo waan isin dalaydan yoo jannataa of iddanii garsiiftan OBN irraa namni qeebaluun jiru. Maqumaatutti isin bada ittuma gartee si galee. Gattiqaatan malee waa takka wanni isin gartee caffee Oromiyaa godhuu danda'e wanta ummata Oromoo sammuu jijjiiruu dandeessan takka illee hin jiru jechuudha. Dookimantarii meeqa marroo irra dalayne? Dookimantarii meeqa shan irra dalayne? Shanee namni jibbee kunootti yaa'u jira mi dargaggoonni? Dhiibbaan isin fidda waa takka hin jirtu jechuudha. Wanni isin dhugaa himtan yoo jiraatte sa'aatii takkitti ganamarraa za'aa hangana galgalarraa za'aa hangana guyyaa keessaa saalaa kanaati hangana qofa wanni uummanni isinirraa dhaga'uu barbaadu. Sa'aatii qofa. Oduu sa'aatiiti. Dookimantarii dalaydanii dhiiftanii namni isin dhaga'ullee hin jiru. Garuu maquma dhaabbii sanillee eeguudhaaf. Maquma dhaabbata sanillee eeguudhaaf. Warroottan kutannoo garsiiftanii diddan baga diddanii. Baga diddan. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya akkam isiniin jecha nageenyi keenya isin haa ga'u kawanne irraa maddee kabajamtoota ijoollee Oromoo qaqqaaliiwwan waa'ee jireenya uummata keenyaa akkaataa uummanni keenyatti jiraatu jiru dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama yaachisaa. Yeroo durii uummanni keenya akkatti miidhamu daangaa irratti akkasitti miidhamaa ture. Daangaa irra dabree amma babal'atee naannawa keessa seentaa Oromiyaa keessatti naannoo adda addaa irratti babal'atee uummata keenya miidhaan jireenya itti hadhaa'ee miidhaan hedduu dhaqqabaatii jira. Miidhaan dhaqqabaa jiru kun uummanni keenya dararamee xiqqaa guddaan miidhamaa jira. Naannoo adda addaa keessatti Oromiyaa walakkaa keessatti akkasuma obboleessaaf obboleessi wal waraanuu irratti fakkeenya yoo ati fudhattee uummanni abaa waliin poolisiin humna waraanaa hundinuu obboleeyyanii isaan akkasitti wal waraanuun hanqina uummata Oromoo hanqina gartee uummata isaatii dhiphinna uummata isaatii siyaasa fayyadamanii uummata nagaa kanas miidhuun siyaasa keessatti uummata nagaa dararuun dhugaa yeroo ammaa kana babal'atee akkaataa jireenya uummata keenyatti itti hadhaa'ee gartee wanni kun akkamitti fala argata isa jedhu dhugaa dubbachuuf mootummaa yaada uummata irraa dantaa takkallee akka hin qabne uummata agarsiisee jira. Mootummaan dantaa uummataa hin qabne mootummaan uummanni kun dararama jeetiin yaaduu hin dandeenye mootummaan fedhii ufii callaa
aangoo fi callaa achitti of jala qabuuf tattaafatu ummatatti dhimma bahee dantaa isaa ofii callaa laallatee kan ummata balansi godhee hin laalle hedduu yaachisaadha ummata keenyaa fi naannoo adda addaa irratti amma kunoo nama nagaa waraana abaawwatii fixa jee golooniidhaan nama nagaa fixaa oola. Ummanni gara itti baqatu hin qabu lafa isaa keessa. Gara takka garri inni itti dhiyeessu hin qabu. Gari takka gara irraa baheetiin naannoo takka deemu lafa sadi irraa buqqa'ee biyya biraatti deemu jiruun isaa yoo baqa callaa taate qofa faffaca'uu taate qofa. Kana mootummaan babal'isaa deemuu moo taate malee waan kana hir'isaa nama deemu jiru miti. Mootummaan kun abdii nama kutachiisa. Abdii nama kutachiisa gartee abdii ummata irraa abdii ummanni abdii irraa kutateetiin jira. Maaliif mootummaan takka yoo faayidaa ummataa balansi godhee laalle hedduu yaachisaadha. Namni wanni si yaada jedhame namni xiqqoo tokko yoo waa si yaade hedduu barbaachisaadha. Wajji deemuu dandeetta, wajji dabarsuu dandeetta, balansi goote laaluu dandeetta. Garuu dhugaa dubbachuu fi wanni asirratti ummataaf yaadanii mootummaan kun ummataaf yaadee ummataaf balansi godhee laalee ummanni kun nagaa haa argatu takka itti yaadu wanni sun mataa keessa illee hin jirtu. Wanni sun yaada ummata Itoophiyaa keessa waa'ee Oromoo girtee ummati miidhamuu, dararamuu, ajjeefamuu, cunqurfamuu, garma hundaan saamamuu yoo taate qofa filannoon ummata Oromoo kun haga yoom itti fuufa? Filannoo araara jedhanii ka'anii araara sanis osoo galman gahanii hanqatanii araara sanu duraanuu hin feene mootummaan kun duraanuu hin feene osoo araara jedhee fiiguu asii waraanatti labse san biraan ammallee ol bahee akka araarri hin argamne gartee akka namni araaramee walitti hin deebine miidiyaa irratti ol bahanii dubbatanii walaa yaadni tokko tokko sheemiidha dhugaa dubbachuun. Hanqinni jechuun faayidaa uummatatti dhimma bahaniitiin aangoo ofiitiin taa'u jechuun iddoo jala qabu jechuun hedduu walaa nama yaachisa. Ati waan feete ta'i ati irra illee hin bulche garuu ammoo uummata nagaa godhi nagaa uummataa yoo humna waraana siyaasaadhaan wal qabu jiran taate deemanii yoo dha'uu barbaadan taate uummata nagaa kennu deemanii uummata san dha'uudha. Garuu uummata nagaa maa fixan golooniidhaan maa fixan kadhuma uummata nagaati. Roksaan beefannoo naannoo Amaaraa yoo jedhatte naannoo Amaaraa kaama golooniidhaan dha'u jiru suni faannoodhaa dha'u jira. Uummata nagaatiin fixu jira. Golooniin faannoo eessatti agarteeti. Faannoon huura duuddee baay'attee uf ijaarte hamma dandeettu uf ijaarte waraana ofii xiiqii guutuu godhatte eegii gartee caakaa seente inni magaalaa keessa deemee golooniidhaan dha'a naannoo baadiyyaa irra deemee golooniidhaan dha'a faannoo dha'u jira. Uummatuma nagaate Wallagga faannoo abaa'oo dha'u jira. Uummatuma nagaa rukutu jira. Hedduu nama yaachisaa uummata keenya rabbiin haa laaffisu. Dararaa hedduu arganii jiranii as arguufis deemanii rabbiin haa laaffisuufi rabbiin waan keeyrii qaba dhugaa dubbachuufi hedduu kan nama yaachisu wanni uummata keenyaa eeguma yaadnu dhalannee guddannee harma geenne ammallee ittuma fuufuu jira. Wanni takka irraa qoores hin jirtu, wanni irraa dhaabbates hin jirtu. Alhammaa naannoo adda addaatti Oromiyaa keessatti haadhaa fi abbaa fi ilmaa fi ilmeen ajjeefamuu jiranii. Isaan kunii hanga yoomiitii hagana itti fuufuun hanga yoomii barbaachisaa. Uummata nagaa akkasitti galtee uummata nagaa fixuun
yaabaa dha'uu fedhan namni raasaa seeneetiin gartee achi deemeetiin isiidhaa asuma ta'anii moggaa uummata keessa ta'anii uummatuma rukutanii abaaboo deeggartan jedhanii waruma abaaboo deeggaru abaabuma deeggaruu tanaan uummata nagaa kana fixanii uummanni akkamitti jiraata nagaa qaba uummanni akkasii abaabonni maaliif uummata nagaa kanarraa abaabonni isiirraa iyyuu bilisa uf dandeettee jiraachuu jirti akkasii isinin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dhugaa dubbii garaa nama nyaatu kama wajji daawwannu ta'a nu jajjabeessaa laayikii sheer sabiskiraab nu gochaa nu bira dhaabbadhaa isinin jenna kabajamtoota ijoollee oromoo qaqqaaliiwwan hedduu isin jaallannaa nu dhiyaadhaa isinin jenna asumaan nagaan nu turaa